maal jedha paaswordii TikTokii kiyyaa irraanfadhe yookaan immoo paaswordii Gmail accountii social media keessan kamiyyuu paaswordii isaa yoo irraanfattan har'a karaa ittiin siitingii keessan keessaa itti argattan isinitti agarsiisa. Akkuma iskiriin irratti argitan kana dursa gara siitingii keenyaan seenna jechuudha. Ol scroll goonee Google ka jedhu ni arganna. Yeroo takka Google ka jedhu kana yeroo tokko tuqnaa jechuudha. Google ka jedhu kana yeroo tokko tuqnee maal goonaa jechuudha. Bakki ta'ee password jedhu kana yeroo tokko bakki ta'ee ana marse kana yeroo tokko gadi tuqnaa jechuudha. Bakki ta'ee kana yeroo tokko gadi tuqnee gara inni nu fudhatutti deemnaa jechuudha. Fakkeenyaaf anarraa passwordii TikTokii kiyyaa isin agarsiisaa jechuudha. Passwordii TikTokii kiyyaa irratti an fayyadamaa ture. Accountii TikTokii kana dura hubatanii fi baay'ee accountii TikTokii 6 oltu na bira jira. 6 isaatiyyuu akkuma isin argitan kanatti passwordiin isaa taa'aa jechuudha. Videoon akka isinitti tole abdii qaba. Like, share, copy link gochuu hin irraanfatina.